Eres. Acá. Magari lagi. Ese cerita. Ini mas berapa ditangkap? Ismail itu sih betul. Aku makanan dulu aja. Ya, tidak juga. Sama deh. Hari saja orang tidak. Boleh tuh. Innas barbaadeen ni jettee yaada. Anduuta tokko yoo sun kaaniif mana keessatti du'ee mana ajjeesee mana nama yaasa. Garuu macamadii yoo kaaniif antuutu marsana dhufee itti galaa salphaatti fuudhee karaa lamaaf dandeessaa jechaadha. Dhimmi jedhu kun sii gala dhimma sinkooraa. Sinkooraa haala salphaadhaan sirriitti jaalala qabsiisuu qabdi. Erga jaalala qabsiiftee booddee sana booddee argiinsaas rakkoo sanaan qabamtee lubbuun jibachuu danda'a. Yoo kana goone dhimma yaadne sana galmaan ga'uu dandeenya. Kanaaf dhimma sana akka kanaaf rakkoon qabaate. Ammaaf jalqabbii keedhaaf kana sii laadheera. Kun jalqabbii. Garuu of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Aku fikir jalan ini. Jabat. Oke, kenapa? Kemarin kini kok. Daerah. Sobre de mana dan. Mana ada kini kok? Sila sekarang. Imam wis berkat. Itu ada kini kok. Sekarang sini amma dubiste amma desa. Amma ya am sini. Ini masuk kini kok. Sinkooraa wantan sitti nan hima jedhee sodaadhu jira. Innis maaldhayyuu jette erga gaafasii argee baay'een dhiphadha. Baay'een jeeqamaa jiraachaa jira. Wanta kanammoo yeroo hundaa yeroon si argu sitti himuuf jedhee nan sodaadha. Nan yaaddaas. Sinkooraa
Wantan siif barreessu kana yeroo dubbistu naaf hubachaa dubbisi adaraa kee. Ani Sinkoora baay'ee si jaalladheera. Nama gaarii fi nama yoo jaallatan gammachuu waliin jiraatan taatee natti mul'atte. Anis kana dandamachuu hin dandeenye. Kanaaf Sinkoo koo si jaalladheera. Hiriyaa gaarii akkanaaf taatuun siin jedha. Baay'een si jaalladha. Deebii gaariin sirraa hawwaa. Adaraa kee Sinkoo koo. Sifan. Sinkoo koo dubbistee? Biyyee dubbiseera. Baay'ee dalganatti galii. Dhugaa dubbachuuf wanta akkasitti galuu baay'ee sodaadha. Sababii kanaaf imaanaa yookiis immoo waadaan galee qaba waan ta'eef ammas himuu hin danda'u. Kanaaf yoo re. Na eegi waan fedheef. Maal qabayyoo na dhageessiyaati siin jaalladhan siin jedhe malee isaas na ajjeessan siin jedhe maal qabayyoo na hubatte. Na ajjeesaartaa? Maal qabayyoo na hubatte rakkoo maalii qaba kun? Maalin si hubadhata kaastii miiramni? Na dhageeyyi siin jaalladhaadha kan siin jedhe. Hello Bama. Akkam sin? Nagaa koolee jira. Mana barnootaa deemaa jiru. Eeyyee. Karitti marra hin jira. Tole kamii. Nagaa koolee. Nagaadhaan? Nagaa. Akkam goota dhimma Sinkooraa? Haala gaariirra hin jiru. Maalirraan geesseeta? Amma qarshii na barbaachisaa jira. Iddoo bashannanaa geessuun ni qabu. Har'a iddoo bashannanaa geessitee waan hunduma isaa xumuratti gochuu qabda. Yeroo hin qabnu kanaan booda qarshii ittiin geessitu ammas ittiin kennaan. Tole? Kanaan booda yeroo hin qabdu. Kanaa qabadhuuti geessi. Tole. Adaraan mola of eeggannoo cimaa godhi. Naa Sinkooraan jaalala si qabsiisee akka ofiisaatti jaalala keessa hin bulu. Tole? Dhimma kanaan booddee dhimma xumuraadha godhu. Kanaan booddee waan tokko iyyuu hin qabnu jechaadha. Jabaadhu. Sindali? Baay'ee natti tole. Miti?
jechuun sitti himuu danda'u. Bishaan akkasii fa'aa dur yeroo abbootiin keenya baadiyyaadhaa gara magaalaatti galanii waa'ee baadiyyaa yeroo isaan natti himanii bishaan kana fa'aa wantoota baay'ee jira. Isaan keessaa bishaan kan arguu kootti baay'een gammada. Baay'ee miti. Sii godhaan. Elo. Amma dafaa kottaa. Wanta hundumtuu mijatee jira. Eeyyee. Intallis fiddee kun wajjiniin taphataa jirti. Iddoon isaas mijataadha. Har'a gurbatti nurkaa baateenaan lammataa deebineen argina. Kanaafuu amma dafii kottu. Dafaarii fadhaa kamaal hojjettu ree? Yoo baay'ate daqiiqaa tokko duwwiin isinii qaban. Silaa as turraa toos buleennaan si deemnee ammoo dabareen kan godhaa asuma turraa jechuudha. Asuma deemuu qaba. Beekama akkati turtee yaada bootti walii galtu sinuma jiru. Miti? Amma walumaan ta'e. Bilbila godhaa. Malisin jedhaa yeroo hundaa anaa wajjin gaafa teessu bilbila cuftu harmee naan bara. yoo ta'e iyyuu anaa wajjin yeroo hundaa yeroo jiraatu bilbila cufuutii qabda. Faatiin jiru amma garuu kaasuu qaba. Hello harmee. Amma moo? Tole. Nagaa namni garuu. Tole amman nufa. Yoo man jira dhiyeenyu man jira amman nufa. Tole ameen. Bakka kanaa deemu qabna. Tole. Maaliif? Ameen nama miidhagfii malee waan ishee rakkatti hin beeku tarii ergaa wayiif ta'uu danda'an beeku. Ati ijoollee xiqqoodha ergaa maaliif jirta anaa wajjin jirta yeroo fi dabarsaa jirtan bar. Harmee gomuusaa xiqqoodha sirriitti. Ammas immoo hin hafamne guyyaa biraan deebi'uu na jedhuun keenya bal'aa dha bara. Tole? Tole. Maarti? Homaa miti. Tole. Eenyudha seeni? Enggak ada. Naga aku cek kamu ada. Naga hai. Kamu ji? Hojii gaarii nagaa kan waaqayyo namaa kennan tuffatanii bareedaadha. Hojiin jiraachuu wanti guddaadha. Atas warra dhugaa barbaadan keessaa isa tokkodha. Wal arganneerra. Siifis waan haftuuti. Haa ta'u. Maali yaadaan badde maali laata? Lakki wanti baroota sana ajaa'ibii naa ilaala. Si qofaa miti hundumatu ilaala namnatuuf. Jecha jabduudha natti fakkaata. Jecha jabduudha. Baay'ee bareeduudhas. Muraa maal jettee maal si gargaaru? Lakki anoo waan siin mari'adheen gara kee silaa iddoo dhugaa barbaannu nama dhugaayyuu dhabuuf deemaa jira. Kanaaf siin mari'achuudha. Muraa dhugaan eessayyuu hin dhabu. Osoo ati barbaaduu dhiifteeyyuu ofii isaatii si barbaada.
muraa. Dhugaan iddoo dhugaa jira. Kanaaf namni dhugaa barbaadee argachuu hin danda'u. Maal jechuudha? Akkam jechuun kee baruuf natti fakkaata. Sababa kana jedheef iddoo dhugaan jiruu fi namni jiru gargareedha. Inni dhugaa barbaadus dhugaa keessa yoo jiraachuudhaa baate dhugaa argachuun itti ulfaata. Inni dhugaan balleessa jedhee yaadus tasa dhugaa balleessuuf hin danda'u. Maaliif yoo jedhe dhugaatu mataasaa ol jira waan ta'eef. Jechi keellee dhugaa danda'a. Garuu erga akkas ta'e maaliif dhugaa warra dhugaa miidhanii ni danda'a? Namichi dhugaa balleessuuf yaadu sun bakka dhugaan jiraatu hin jiru. Ajaa'iba! Waan guddaan sirraa barate. Ayyee dhaga'uu qofaa miti. Itti hojjechuu nama gaafata malee. Mee ta'e gara hojii deemaati? Mee Tole hin badin deebii kottu. Tole. Ganaa waan baay'ee deddeebi'ee sirraa oolu. Tole rakkoon hin jiru. Sinkora! Sinkora! Nadagatte moo Sinkora? Ammas yaadate akkamis hin jirtu? Nagaa kooti. Armeen kee sun akkami maaloo? Nagaa heetumaa miti. Anoo hojiimatti qabameenii dhufeellee isin ilaaluu dadhabee. Rakkoon qabu maal? Yeroo masiniif qabamu qottaa. Akkami agartuun kee sun si dhiiseera miti? Kanaan durallee baay'ee na dhukkubaa ture. Garuu amma homaa miti fayyaama jira. Ayyee qe'ee abbaa keetii sanaa jabeessii qabi. Qe'een akka kanaa bara kana hin argamu waan ta'eef jabeessiitii qabi. Homaa miti sumatu jireenya keenya baay'ee. Eeyyee jabaadhu cimi. Tole. Nagaan naaf tura tole. Tole atillee nagaan naaf. Mana moo kottaa? Tole tole. Tole tole. Dhaabbadhu. Akkamatti? Maaliif qarshii gosa nama yoo naan ilaale? Maaf callistee na ilaala? Isa yoo achi ollatti deebistaa? Akkasa ollatti natti haasoftaati? Isa 50,000 itti dabaltee na laachuu qabdaadha. Maaloo gomra waa'ee qarshii 50,000 sana waa tokko naa galaan jiru. Beektee dhiistee waan na ilaallatu hin qabu. Yeroo itti mana keessa irratti gurguradhu ka'eera. Kanaaf waan murteeffattu ofii keetii murteeffadhatu. Fixeera. Rakkina uumamaatti jira moo maal namtichi? Maarreen itti bika. Tolistini. Garuu akkanatti naan jiraatan. Waa rakkina hin qabu dubbadhu. Singoo. Ani si deemaa jira.
Maayikoos Sinko an jaalladhee hin bara. Maatiitu dirqama na godhe malee. Akkan eessuma koo bira deemee magaalaa Finfinnee taa'een baradhu godhan. Sinko kun waama yaadamne naaf himi. Callisanii makaraa maratti nama waamanii akkas namaan jiru. an jaalladheen siin jedhee bara. Ani osoon si wajjin jiraadheetii natti tola baay'ee. Garuu waan tokko gochuu hin danda'u. Fedha maatii immoo eeguun dirqama koodha. Wanta ati jechaa naa garaa. Namni mana maatii isaa baqatee deema osoo hin taane mana maatii isaatti deebi'a. Dhimma mana maatii kee baqatee deemaa ta'a. Wanti kun dhugaa natti fakkaachaa jira. Akkamitti dhugaa sitti fakkaatu? Dhugaa sitti maa jiraan bara? Maatiin dirqama akka hin dhaqu na godhaa. Sinko an barsi dhiisee deemuu malee garuu dirqama natti ta'e. Ammoo kanatti dha jaalladha. Ammoo kanatti xumurama. As ga'e hin dhaabbate. An deemuun koo jaalalli hin dhaabbataadha. Ati deemte jechuun maaltu jira ree? Maal jechuudha? Jaalalli fageenya dhowwaa moo? Isa kana ani hin beekas akkasii. Yoomuu laphee koo keessaa akka hin baane isa sitti hima. Ati na bukkeen jirtu kanaan garuu faayidaa naan qabu. Siifis faayidaa hin qabu. Wanta akkasii karaa irratti zimma callisanii nama waamanii namatti himan. Yookiin immoo har'a nama waamanii har'a kaanii namatti himan. Ambar gana an osoo ta'eeti tureen sitti garuu booriidhaan bara. Leeni waan hundumaa sitti hime. Leeni. Si malee namani rakkina koo rakkina maatii koo. Kana biraallee kan biraallee rakkina ija kooti. Kana sitti mul'isu qofaatidha. Ati garuu wanta meeqa keessa nagaashite waan hundumaa sitti dhaabuuf deemaa jirta. Maaliif akkas taata? Ambar nan du'e. Akkas nan jennu nagaa haasaan kee. Nan deema jettee mini? Asitti mee hafuun dandeenya. Sababii kanaaf hamma haasaa kan biraa barbaadan.
Itu nih nyuma kos tenaga sini juga. Singko juga kan dalam sana sih. Ada lima. Tuh dah kita nanti mau juga sini. Anda lah Rakina tuh kesini gue nih malu sih. Rakina mali dah kan kasih gue. Ayo bemurat. Kasih lagi nih. Sama Rakina gue kan aja jangan. Jadi apa murah? Kok salah kamu udah jadi bercanda kan? Dulu nggak konsin jajan ramban. Apa murah? Betul banget. Ber, amma kan aku udah sih kak ijak kok dari si Arbun baru balik kok dulu. Apa murah? Jangan kok salah tuh mau dulu aku udah kena kasih kok salah. Aku tahu semua bangko anak kasih gue. Di ini kan ada basung kak. Ona kami tahu deh. Sifon kau angkat ni saya guys. Pani harga dinner kali. Naya terlensa. Sifon kan ada gongkar. Kasa ada gongkar sifon kan. Lensa ada bel-bel ada basung kau. Dia sama gocap, untuk gocap tuh malu. Abang murah anjala ni kanan itu. Sifon akan itu uang kan ada problem des. Sifon yoran itu singkora dani bilbilewa mi yoran kerja suja. Shed okat tidak ada ni dalam tu. Singkoran mau ada tibo. Sambo de gafan debo. Kermali nak awal curan nerebu ran negafat. Dupo kamu dokter dupo kau cucu fetch. Ati sih jesu ada nanti kat ho. Mungkin ya ada. Akan itu jadi istad. Akan itu juga kalau berkah astad. Shenni nama cumtul. Lama tamu sifon singkora jala titi. Macam tisha kau orang macam apa jala deca. Abang murah ni ada bukan sinti majran. Sifon singkora jala titi. Kenapa tu tak jadi jeruk abdan? Tu tak jadi jeruk agmu? Kanan tahu tanan dubing pun anak sis ingat. Sanang gua tu yote ofike itu tak kau itu murti esar tu be. Talibam. Dan dia kini makan rawat. Tadi sifon berbila. Ofik belu ber. Mana sih negara ni? Nak negara. Singko masih berarti dah kan. Mana tu teh? Baca suttemu ka. Gak buka kana suttemu ko tindro nama lu konda. Itu antara negara, kan sama. Ugajur ada dua kat nama tu kau amale ugajur suttemu. Mana ada kunjung? Lagi sasingko. Karang ki akajamu nemsra tu dijadi nama. Ugajur aku ni lagi. To kepala sai. Nama fan abah ko isa anjala ubeta abah ko dalam tuan. Karena kalian sistem movie, wakan berabar balik ni. Ansin jala tapi nanjala tidak kau kabuni. Karena di baru kabdu, toko fa kekarong kembali. Lama fa, sing kisah teleponi kisah tu budak tani. Yona kisah, ini lo kesenjala kapur akan berwani kita. Lesa tu ke kan ada tu je. Simpo ko nama ni duga jurut akun. Sifo, ada lesa. Kanam duma akan sifana tu berbada tu. Abah ke retis lesa retis mana mana ada kanan. Tu semua tahu. Simpo ko tak kaya dengan. Setiap anak sejalan tadi, nanjala tina dirakun kau. Jangan lagi angkat berelang tarakun kau. Baru, yo harus ubah kan amanu bati, yo buya kan berat ubah kan ada kau mungkin. Ubah juga aku nemu nama ni. Wanti kun naga nanjuran. Amma di share ke ada apa putih? Wanti kan amanu bayar tu fat. Lesa nu tu nama kan kasih ada betul mana? Kasih jalan tu, buat nama kan berarti ada tu. Kau mana tu makan? Sifon, penugasan na indaga di. Sifon, sabi siya natukan sa tumulog sa malan, kami apa sa naman. Singko ko lagi sa. Kanat daily sa dito wala gubati ba yung jalan. Harmain ki lupudan umri era kasing si jira tumbar pada tadi na tinsa di bujuhul na sikaf sa. Sifo mana sahaja tu betul. Na amani ubajiro ajal kawan na amani sawan sinjal ek kanafta. Wayar ni kasih malu is. Macam mana wajar orang tu ni baik, wayar ni nanti kasih. Misal begitu. Hello Les.
bilbilli keenya hojjetu bara maal taateetu? Haftee moo? Hin deemne moo ati? Tole, sin argan. Sinkoo, leensaa buree bukkeetu deemuu baatte garuu baay'ee hin jaalladhu. Kan hundumaa hamma deemee argee adda baasuun qaba. Si gala? Sinkoo koo dhugaa jiru siif hin amantuu miseen. Anaan naamani dhugaa jiru sitti maaraasi. Akkamitti naanna namantu? Yeroo keetti beektamni dhugaa jiru yoo tinte maal ta'a? Dhugaa jiru kan jaalala akkamitti hinte? Dhugaa jiru maaltu si bukkee jira siin yeroo jiru? Sababii si jaalatuuf sitti murte. Na dhageessa an sababa si jaalalli koo bakka an qofa qabadheen ta'ati garuu dhugaa jiru qofa naa bari kanarraa garbu waa kan biraa tokko iyyuu barbaadu. Siifan sitti immoo jaalala koo jaalala jaallattu kana gootee abbaa kee amattee natti agarsiistu osoo hin taane karaa biraan natti agarsiisa. Maayillee isaanitti hin kaasi yeroo kamiyyuu taanaan. Sinkoo koo dhugaa kana harma amma bira dhalli guyyaa tokko garuu naman ta'a. Gadi manichatti kottu. Eeyyee namni si barbaade dafi. Vera. Vera. Addunyaan kun hojjetteef itti hojjechuu baannaan garuu qilleensi buusa. Mana keessa kanaaf guyyaa itti hojjechuu qabdu har'a. Tole. Har'a itti hojjetu taanaan guyyaa irraa kana bor deebitee hin agartu. Tole. Lubbuu gochuuf jecha maaliyyuu nan godha. Omaanii beekamu. Garuu yoo dinqata wantichi nuuf ta'e yoo qabne eessatti fida. Asumana Kana keessa akka tasaa wanti jedhu hin jiru.
Tole. Narraawwan. Wanticha raawwachuudhaaf dirqama qabda. Amma daftanii boolla lixxanii barbaaddanii bakka sanatti naaf filuu qabdu. Tole. Ariifadhu. Deema. Tole. Biyyaas. Of eeggannoo sirnaan godhi. Tole. Amma wanticha bakka inni jiru hin dubbattamoo hin dubbattu? Obboleessa koo ani wanta jechaa tokko hin barre. Balleessaa koos hin barre. Maal ta'e yoo na dhiiste? Hin dubbattu erga jettee bakka jirtuuf iddoo jirtu obboleessa keetti hima. Maal warra raaqeetti hin bilbiliin? Itti dubbata. Dubbata. Beeka. Homaa tokko yaaddee harmeedhaan na dhufa jedhee. Sida beeka. Masih Singkora kan ada seperti mereka. Singkora kan ada seperti ini mereka. Ini badan. Lisa kan ada seperti ini Singkora. Lisa. Pagi di sini. Anda ada em. Rakina tuh kesini buat em. Rakina mali dah kena kesini. Anu pemurat. Kasih lagi nih. Sama berakina aku kan aja jangan.
doktor ini masih ada orang Armenia University yang berisiko kasihku bahaya dari pesawat sif. Isa fawani gue beka. Korca pisin jalan aku. Amma finjam garu jechu sari wa boleh. Tole ke kaste. Eka pisin jalan kana boda pisin jechu dan do. Kodo kana kata. Yo san korca pisin jalan kana bi TV ande be de komputer. Tulis Jabat unan. Dokter, mau ke sini. Jangan ada. Ini bicara saja. Dulu ajar ke rumah mama kasih ke rumah kasih bela kasih. Dulu malam itu bicara amma saya boleh suka bicara nasu bermereka teknis saja. Mohon oleh tinggi. Rakon to kan. Wala gare raju wanta sani kai sudan da mungkin cuma sirane benna orche sani sirane ke benna wanta ko yi ma pa yoro ko kasma ko. To de betul. Kerja. Beka ko manjara wae de jalle Adi kuno yadi mara wamjira to ko lenko jawad do ma to kollen ta to na jawad akasan dei na jala tole adi beka ko jawad anjara garu malgo kuno sinkuranis achi buten sal bunjira sa besa beko kuno har mere to kusate Anu kami lagi segede. Aktiviti nak dewi sinkura berbaru le. naaf gala beka ko rakkinni keessa rakkina kooti jabaadhu sinkoraanis guyyaa tokkoon argama akkuma keenya durii maatii gammadoo akka taanus nanaman tole beekaa ko akkas na jalaan ta'e akkas taate yeroon si argu baay'een dhiphadha. Armeen keessin fayyiti homaa tokkollee hin taatu armeen keessin fayyiti jabaadhu beekaa ko. Kerekinya kas begitu. Beka. Amma waan tokko stima. Icciitiidha wanti kun tasgabbaa'ina dhaggeeffadhu. Icciitiin Waadaan harmee keef seene amma yeroon itti diiguu ga'eera. waadaa maali? Tasgabbaa'ina dhaggeeffadhu beekaa kun. Waadaa maali dhaabee jiru? Kana sitti himuun dirqama kun itti fakkaata. Maali waadaa maali? Harmeen waan nuti hin beekin waan sin beektan maaltu jira? Waadaa maali? Kanaan dura icciitii tokko natti himtee turte adaraa ijoollee kootti himennaan jettee. Amma garuu dirqama natti ta'eera beekaa kun. Na hubadhu osoo amma kee. Adaraa keessan adda jiru irratti maal? Oskina adaraa. Maal wanti ani hin beekin? Wanti nuti hin beekin maal? Kana jedheesti dubbachuun baay'ee natti ulfaata beekaa kun. Garuu dirqama baruu waan qabduuf sitti nani. Adaraa keessa. Oskina natti maal? Waaqa iraatti natti maal oskina? Maalla seetee beekaa. Namicha zoollaa keessanii obbo Muuraa. Obbo Muuraa? Eeyyee Obbo Muuraa harmee koo maal godhu? Obbo Muuraan kanaan dura abbaan kee qarshii irraa liqeeffatee akka du'ee fi qarshii sana hin deebistu taanaan mana ishee akka irratti gurguruu doorsisaa ture. Qarshii? Beekaa kun. Armee kee ni jaallatta? Narbii isaa jibbeessa tura. Keessumaa immoo jaalalaan armiif qabu kan namaa irraa addata.
harmeen kee dhufteetti. Dhageessa. Maal jechuudha? Tasan danda'amu. Waan hin yaadamne qabu. Garaa irraa fudhate. Ituu daftee waan tan jedhe guuteetti ta'e silaa ofii ishee oolfattee siinis yoo ishiitu turte. Garuu Jechuudha. harmee kee garaa sitti jaba. Maalidhaa balleessaan keenya? Maal balleessine? Maal balleessite harmeen koo? Balleessaa keessatti immoo Qe'ee namaatti hin buune, qe'ee namaa keessa hin jenne, qe'ee keenya keessa jiraachaa jirra. namaatti hin buune manni isin keessa jiraataa jirtan kan koo akka inni ta'e beekadhu. Akkam? Akkasuma kaartaa pilaaniin lafa jiru yoo arra natti himte lubbuu keessi oola. Kanaaf arra kan inni iddoo kana si fideef lubbuu kee lafa kanarraa balleessuu. Kaartaa piraanii? Kaartaa piraanii argeessitti kennuu deebite ofii koo dhaawutu akkaan argine. Akkam? Achi asirratti dhiyeessaa ta'u. Eeyyee sodaa tokko hin qabu waa'ee harmee irratti. Sodaa tokko hin qabu. Manni isin kanaan dura keessa jiraataa turtan kan koo. Kanarratti immoo abbaan kee qarshii narraa fudhatee na dhowwate. Sana hundumaatu raawwatte harmeen kee ofii ishees lubbuu oolchitee siinis lubbuu si oolchite turte. Garuu maalan godhe harri guyyaa dhuma. Naannaa agarta. Eeyyee ati maalidha? Si argaa hin jira. Ija koo. Sifu kantin sinagar. Ingat sifu. Sumbacis.
Beka. Mana ada rezeki ni? Kami semua kita dulu betul. Lagi. Jangan macam kerja susah aja tu buat. Kemana kerja tu? Agak susah. Sikor mana? Beka. Kerja tu. Adik baru nak cerita. Agar tu kau sila mari dah. Kami tak kerja. Nama aku nama Adam Nanda. Kami tidak nak kerja sila. Kita semua kan. Arriba. Sikor mana arriba. Sikor mana arriba jadi. Doktor. Cik, doktor. Malu lagi. Bukan RP. Malu lagi. Kanabuti, isa kaya kung babal. Utuloy sa akin namin. Wala si! So kasi! Malo, siguro.
Lafu kophii kee filadhee keessa sana gaafadhu. Ishee lafa dhalli sana beeku. Qoraan dhaqqabnee lafa keessa sana gaafadhu. Kana booddee waa isin bara waa seera dhufa. Jajjabina akkasii isaa biyya tokko isaan jirtan. Toora nama kana bollaatu. Jajjabina akkasii natti taasiftaa. Beekan sirriisaa jirti. Ati kijibee buufayee aduun kee kanaan harmee gaafuu barbaadu. Kanaaf yoo gosa kana mana gaafatu. Jabee kana yeroo tolee siinqoo. Ta'uu danda'u. Akkas laalin jedhee siinqoo. Ta'uu danda'u. Bakkee dhumuu siifichaa Oromiyaa sirriisaa. Tasuma sirrii deemee yaalamu qabda. Kijibee tuyuu fayyee harmee gaafatu. Deeggarfadhu. Haa seesu. Kana naniis. Kaya baay'ee miti. Hangila barreessa. Akkasuma ta'uu danda'u siifoo qabiyyee malee. Teessi keessa. Akkasuma keessaa teessi arguu fedhu. Jabaatu Adaraa keessa. siifoo adaraan teessi haa ta'u beekaa isin armee dhufee ta'an sana keessaa. Hojii Wakti na rakkoo qaban qoftii nan kaasa. Raasii kun dadhabbii xiqqinaa Rakkoo qabu nan siifoo walumaan miidhaa ture. Yeroo tokko Yaa tokko illee jiraatullee Harmee kootoliitti na hordofaa. deemee Singkoko, apa aku menanam mama ada fitri itu nanti cara hanya jabatan ini, tapi semua itu sini kamu. Baik, jabatan udah jadi sampai kami semua dari sini kamu udah tidak difati. Tuh kan jabatan. Dokter. Armina kata. Armina. Dokter. Mungkin boleh.
Dokter. Nah, Ini sih bocor tuh sebenarnya juga. ini nama bunda Kanaafuu booddee walii wajjin dhaabee hayyuu haala keessan isinii jettee dhiphataa turte sana isinii yaadaa turte sana fiixaan kan baasuu kan qabu isin lamaan qofa. Hammi fiitee? Kanaafuu gaddi isinitti himamaa haala keessan Maal? Kinaaf kadhajoo lafaan argitee aanoo humnaan qabu baaduu siikuu du'ee baaduu siree ansiree raafate. Eenyudha ol seeni banaadha. Edaasidhaayi taa'e. Akkam malee hojii? Gaariidha. Hojii maalii qabna? Nuti sidha malee kan hojii gaarii qabu. Nu biraas hojii maalii jiratteeti? Maalumaafuu baga milkoofte. Baga hojiin keessi milkaa'e. Milkaa'insa maalii? Akkamitti mana abbaa qabuun kan kooti jettee daraara hamaadhaan haadhaan ijoollee ishee rakkinaan guddifachaa jirtu irraa ajjeefteeti manicha fudhattaati. Maal jecha latta? Kana haadharraa dhalannee fi dubartiirraa dhalannee Maal jecha latta? Hundaa wanti jechaa jiru naa galaan jiru. kana booddee jechuudha waan tokko akka irraa wanti isa amma raawwatteefu harka poolisii galtaati yeroo dhiyootti. Wanta daddabaatu bara sii galaa jira. Dhageessa. Yoo barbaachisaa ta'e si mataa keenyu lafa kanarra daawwachuu nan danda'a. Oomi nagarreen raafuu lagatteeti Oromoon. Ani bomuraan waan hin jedhuuf amanamaan. Kanammoo yoon godhee sin agarsiisu ta'e waan an godhette walii gadi fiidda taanaan akka lubbuu kee dhabu beekama. Bayi dafi biiroo koo gaddisii bayi. Dafi bayi. Kottu. Maafan takkaadhaan si baasa. Maaltu Moseef? Waan sammuu kee guyyaa har'aa si joonjessaa ooluun sitti kummee kun
Sidura taa'aa ture asirratti ilaalaa turte miti kun kaartaa pilaanii yookiin ragaa mana isaaniiti. Utuu kun si harka jiraateeti nama meeqa yoo natti hin fixxeetta yookiin nyaatteetta. Amma garuu si jalaa dhokatee jira. Bayyaa beenu. Dabra. Akka obbo Yoomsaatti beekadhu. Dunna si hordofu amma musinna hordofaara turi ni siifoo godhannaa jirti maallaquuti. Baay'ee macimti. Sinafu. Sinkoora wanti ta'e hundumtuu baay'ee nama gaddisiisa. Utuu ta'uutii baatee gaariidha ture. Garuu wanti godhan tokko waan hin jirreef maaloo obsa qabaadhu. Sichi maal goona silas? Harmee keenya yoo ta'e silas deebisuu hin dandeenyu. Kan ta'e sila ta'e wanta goonuu qabu. Maalidha beektaa Sinkoora? Ragaan mana keessanii yeroo abbaan kee jiru abbaan kee utuu lubbuudhaan jiru amma ijoolleen koo guddatanitti nama tokkotti illee hin kennin jedhee imaanaadhaan natti kennee ture. Kanaaf ragaa mana keessaniin naamusaan isinii qabee tuddinni meeqa isinitti gamu akkuma beektu namittiin isin gaaddu sun akkuma utuma isheen isin gaadduun ani immoo ciniinnadhee ragaa keessan qabee taa'e. Kanaaf jabaadhu. Maal jechuudha? Obboon irraa wanta dubbachaa jirtan sinii galee dubbachaa jirtu moo callisanii haasaa jirtu? Dhugaadhaa wanti isin haasaa jirtan? Eeyyee dhugaadha. Waan naa galeef imaanana biraruun sitti maa jira. Eeyyee dhugaadha. Akkas taanaan ikko. Bitaanatti galaadhaa wanti isin haasaa jirtan. Wanti kun dhugaadha taanaan akka sana keessaa du'a harmee koo keessaadha. Harka qabdu jechuudhaan kanaa dura. Tasgabbaa Sinkoora. Maalitti tasgabbaa? Kana hundumaa haadhi koo sababa isheen duuteef sababa wanta isin haasaa jirtanidha. kana hundumaa yeroo inni ta'ee fi ta'u wanta hin beeku tokkollee hin qabuun tureera. Kana hundaa jechuudha. Harmeen koo utuu sun jirtanii lubbuu ishee darbuu jechuun harka keessaa qabdu yakka kana keessaati. Badii keenya keessaa jiraachuu dhabuu keenya keessaati harka qabdu jechuudha karaa bira. Kun hundi wanti harmee koo fayyisu wanti harmee koo akka ishee hin duune godhu erga isin bukkee jiraateeti amma kana maal hojjechaa turtan? Erga abbaan koo imaanaa isinitti kenneeti amma kana maal hojjechaa turtan? Yeroo nuyi rakkina kan hundumaa keessa dabarre har'a qofaa ta'uu jiru. Kan hundumaaf yakkiin jalqabaa isinidha. Sinkoora tasgabbaayi. Ani harmeen kee muraa wajjiniin hariiroo waan qabduuf isaan gidduu hin galu jedheen ani gaarii natti fakkaataa ture akkaataa walitti dhufeenya isaanii. Kana natti fakkaataa ture fagoo dhaabadhee gaafa ilaalaa ture garuu immoo shira muraan harmee kee irratti qe'ee keessan irratti yookiin mana keessan irratti shiranni xaxaayiru waan hin beeku tokkollee hin qabu. Kanaaf tasgabbaayi homaa miti. Kana booddee wanti ta'u hundumtuu si harka jira. Kanaaf inni abbaan kee imaanaadhaan natti kenne immoo kunooti fuudhii galii iddoo gaarii dhoksii kaayi akka namni hin arginetti.
Obondarra. Tarii rakkinni kanaa booddee jiraachuu danda'a. Akka inni jirus beeka. Garuu wanti isin amma kanatti qabdanii eegdan kun harmee kun haa eeguu dandeenya. Harmee kun lafa ranaa jiraachisuu dandeenya. Hankana qabadhee mana ishee keessaa dute keessa taa'ee maallaa godhe. Boolla keessa ture jechuuf hin danda'amu. Akkasitti yoo yaaddes maaliif akkatti yaadde jedhee si mufadhu. Tokkoffaa ijoollee umuriin ijoollummaa akka takka itti yaaddu si gochuu danda'a. Utuuni ragaa kana yeroo sana gadi baasee harmee keetti laadheera ta'ee jaallattes jibbites namicha shira qe'ee keessa mana keessanitti xaxe kana harka gala ture sila. Sababiin isaa yeroo sana inni walitti dhufeenya qaba harmee kee wajjin. Kanaaf kana sii kaa'ee kana qabee sii kaa'uun koo imaanaa kana eegee kaa'uun koo yoo harmeen kee duutes yoo harmeen kee boqottes obbaafattes isiniif tokkommoo suma mataa kee fida. Kanaaf tasgabbaa'iin siin jedha. Tole, waanuma fedheef iyyuu imaanaa abbaa koo eegdanii harka boonaan dhaga'uu keessaniif baay'ee sin galateeffadha. Yoo biyyoo taanaan sin dagalu kunis sin hin raafatu. Galatooma. Elaa ani eegee asiin ga'eera. Kun immoo ammas kaa'uu si gaafata. Naamusaan qabdee kaa'uu si gaafata. Kun si harkaa ba'e jechuun inni ati harmee keef bu'aa jirtu siinis si qaqqaba. Kanaaf sinkoora ragaa kana iccitiidhaan naamusaan kaa'i. Akka nama icciitii dhuunfaasaa kaawwatuutti naamusaan kaa'i. Jabaadhu. Tole. Waan bor ta'uuf waliin jirra. Abdiin qaba. Nagaan tura. Tole. Nagaan nagali. Abamur. Maalim warabdi? Maamni warbaati? Maal jechuudha? Manna deddeemaaf nan jettu. Ammani oduu biraa dhiisaa qarshii kolaan fuudha. Gadi Gadi dabqa keetii gabbala? Eeka. Anuu ofii kootii kiyyoo keessaan baane keessa seenee. Inni nan ilaallata. Maal jechuu keetu? Jalqaba waadaa walii seenu raawwachuun immoo dirqama. Kan inni kiyyoo seenaa keessa seeneef gatii hojii kee seeraan raawwachuu diddeefi. Anatu raawwanne. Ani seeraan beera dhimma koo. Amma gatii hojii kooti yookaan dafqa koo naa kennaa amma dafaati. Qarshiin seeraan na barbaachisaa ranaan. Nageessa sitti moo yoo hin dandeesse ta'e dhaqii isaanii dhiifama gaafadhu. Kan kanaa achi akka barbaadde ta'e anaan waan nagashuu qabu waa'ee kee. Anuu ofii kootii mana hidhaa keessaa bahuu dandeenye keessa galeen jira. Dhimma keedha yoo hin dandeesse ta'e dhaqiitii isaanii dhiifama gaafadhu. Kanaa achi akka barbaadde ta'e. Maal jechuudha? Ani koo nama akkas ta'u mallee akkas godhee isayyuu dhumarratti akkas naan jettu isin. Geessa amma as naqaa achi naqaa wanta jedhamu sinkooraadha. Sinkooraadha. Na dhageessa wanta tokkotu natti achas hin deebisin gocha amma yoo naatti gochaa turte sobaanidha moo dhugaanidha? Natti himi. Sinkoo kun jaalladhe inni hin bara. Maaloo daraagina gadhiisi. Balleessaa kee akka ta'e hubatteetta? Eenyuun baay'ee sinkoo baay'ee dhugaan ifamuu si gaafachuu lafa si gaafadhe ija kee dura dhaabachuu sodaadhee baadha. Na dhageessa jaalalli wanta inni nama hin godhin hin jiru.
amma kanan dhufeef si ajjeesuuf ture. Garuu jaalalaaf jedhee si dhiiseera. Har'aa kaasee ija kee hin argu. Yoo si danda'ame lafa hin jiraatu akka hin jiraanne. Deemi ija godhu. Amma jiraadhe keessatti namoota baay'ee miidheera. Qabeenyaadhaaf jecha namoota baay'ees lubbuu balleesseera. Ammaan booda kan baay'ataa jiru diinota koo malee firoota koo miti. Ammi qabeenyaaf jedhee kanaan dura na wajjin na tumsaa ture. Garagalee diina natti ta'aara. Gaarummaa kee kan jiraadhu. Misooma fuudha. Dachiin miidheef ofii waliin takkaan fudhachuu qabu. Ibu menang ini. Bayi, ibu menang dulu. Apa? Aku? Apa? Aku? Apa? Sebenarnya ni kamu aku. Ada kamu kan ini udah di sekolah ada aku. Apa? Oh jadi Natasika. Apa aku untuk kemana? Siapa dan jadi? Apa aku? Apa? Apa? Siifoo ati nama gaariidha. Baay'ee nama namaaf yaadu, nama gaarummaa namaa hundumaaf yaadudha. Garuu ana nama amminni isaa daangaa darbe kanaa wajjin akka abbaa keetti ilaaltee na faana jiraachuun kee baay'ee na qaanessi. Iccitiin si dhoksaa tureen qaba. Har'a garuu isa sitti mi'a addunyaa kana irraa deemu kooti. Innis maali yoo jette ani abbaa kee osoo hin taane mana keessan fudhachuuf jechan abbaa faatii keessirraa duunaan akka dhala kootti si guddise. Kanas kan godheef siif yaadee yookiin gaarummaa qabaadhee osoo hin taane mana keessan fudhachuuf jedheen. Manni amma irraatti keessa jiraachaa turre kan koo osoo hin taane kan abbaa keetiiti. Kanaaf an addunyaa kana irraa deemeera. Gaarummaa kee wajjin jiraadhu. Manni kun kan keessani waan ta'eef mana kana keessa gammachuudhaa fi gaarummaa kanaan dura qabdu wajjin akka itti jiraattu hawwii kooti. An addunyaa kana irraa deemeera. Nagaatti.
Jaalalatti naa qabdu. Iddootti naa qabdu hundasaa ofirratti argina. Waanan kanaan dura balleesse, waanan kanaan dura si miidhe dhiifama siin jechaa. Kanaa booddee garuu hiriyaa kee dhugaa sii ta'uudhaaf iddoo kamitti iyyuu si bukkee dhaabbachuudhaafis waadaa siifan qaba. Dhugaa kee nama si kooku. Dhugaa godhate. Miidhamuma kun irra ga'us uumama hundaafuu siin kooraa wajjiniin jiraachuu keetti guddaan si galateeffadha. Naaf jiraadhaa. Beekaaku si argachuu kootti baay'ee gammadeera. Kanaa booddee nu sadan waliin jira.